Yeroo tokko qo'annee of qopheessinee erga daree seenne booda akka tasaa gaafii hin beekne arguu dandeenya. Yookaan ammoo hanqina sa'aatii yookaan dadhabbiitiin osoo hin qo'atiin daree seennee gaafii hin beekne qorumsa irratti yoo sitti dhufe maal goota? Har'a haala kamiin gaafii hin beekne si mudate tokko tilmaamuu akka dandeessu waliin ilaalla. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura. Viidiyoo akkasii isinitti kan tolu taanaan laayik gochuun jalqabaa kallattumaan gara viidiyootti haa. Inni jalqabaa fi inni beekamaan elimination method jedhama. Kana jechuun jalqaba filannoowwan afran qabdan keessaa filannoo deebii akka hin taane mirkaneeffatan keessaa baastu. Sana booda filannoowwan afran xiqqoo waan ta'aniif carraa keessan ni dabala. Garuu yoo filannoowwan hunda addaan baasuu dadhabdan yookaan hunda deebii sitti fakkaate mala lammaffaa similarity trap fayyadamuu dandeessa. Malli kun filannoowwan keessan keessaa qubee baa fi qubee caa irratti dhiyaatan baay'ee yoo wal fakkaatan deebiin sirrii isaan lamaan keessa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu filannoowwan biroo kanneen akka A fi D dhiistanii isaan lamaan qofa irratti xiyyeeffachuu qabdu. Amma isaan lamaan keessaa kamiin deebii akka ta'e adda baasuuf immoo mala sadaffaa loojikii dheerinaa fayyadamuu dandeessu. Yeroo baay'ee filannoo deebii sirrii qabaatu baay'ee dheeraa ta'a. Sababni isaas barsiisaan gaaficha filannoo sana dhugaa gochuuf jecha jechoota hunda osoo keessaa hin gatiin guutuu waan barreessuuf. Kanaafuu filannoowwan hafan keessaa isa dheeraa ta'e yoo filattan carraa deebii sirrii argachuu keessanii gara 75tti ol guddisuu dandeessu. Garuu filannoowwan qabdan dheerina isaanii wal yoo ta'e fi adda baasuun yoo si rakkise mala afraffaa fayyadamuun gaaficha deebisuu dandeessu. Jechoonni gaafichaa keessa jiraatan fi filannoowwan keessa jiran yoo wal fakkaatan carraan deebii sirrii ta'uu isaa baay'ee guddaadha. Dabalataanis filannoowwan gaafichaa waliin yaada uumamaan deemu carraa deebii ta'uu isaa kanneen biroo caalaa baay'ee olaanaadha. Dhuma irratti yoo waan homaa beekuu baattanii fi maloonni tilmaamaa armaan olii sun hundi isiniif hojjechuu baatan callistanii aabaa caadaa jechuu qubeewwan wal jala makaa guutuun carraa argachuu keessanii guututti isin dhabsiisa. Sababni isaas isin bakka caa guutanitti inni A ta'uu danda'a. Isin bakka A guutanitti inni caa ta'uu danda'a. Kanaafuu qubee gargar facaastanii guuturraa madadoo tokko irratti qubeewwan wal fakkaataa filachuu wayya. Fakkeenya gaafilee beekuu baattan hunda qubee wal fakkaataa akka ba'aa yookaan caa qofa gochuu deemuun carraa argachuu keessanii 40% ni dabala. Malli kun keessattuu gaafilee hunda hojjettanii dhuma irratti yoo sa'aatiin sinitti dhumu itti fayyadamuu dandeessu. Mee isin tooftaalee akkamii gaafilee hin beekne tilmaamuuf fayyadamtu? Yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessaa. Viidiyoo itti aanu irratti mata duree kam akka isiniif hojjedhu barbaaddan mata dureewwan kanneen keessaa filachuu naaf barreessaa. Tokkoffaa gaafilee true false bakka duwwaa haala kamiin akka tilmaamuu dandeessan. Lammaffaa sodaa qorumsaa haala kamiin ofirraa ittisuu akka dandeessan. Isaan lamaan keessaa tokko filattanii naaf barreessaa. Ani viidiyoo itti aanu isiniif nan hojjedha. Viidiyoon kun barattoota biroo bira akka ga'uuf telegiraam guruupii barattoota irratti sheer godha. Akkasumas subscribe gochuun miseensa ta'uu hin dagatina. Hanga viidiyoo itti aanutti nagaa turaa. Galatoomna.